1, 2, 3. Rough life, rough crime, you them had a hard time. No guides, no sign, walking on nothing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalala fulfinaa lafa jirtanutti bakka jirtanutti hunda keessan isin egaa. Egaa yeroo muraasaaf viidiyoo hojjechuudhaaf hin ture. Ayyee hamma itti deemneerraa har'agaa kaa'in maastaratuun taane kaapkaat keessatti fayyadamna. Kaapkaat keessatti keessan seenna. Erga keessa seennee bakka niyo piroojeektii kanaan turuu kunna. Erga filannee viidiyoo keenya ni fudhanna. Video keenya haala kanaan erga raayititti goonee gara wantitti finne amma gaa viidiyoocha ni caqasna. Fakkeenyaaf TikTok irratti waraabbachuu ni dandeessu, miidiyaa barbaadan irratti waraabbattanii daawunlood godhachuu ni dandeessu. Yoo kana dhabaate immoo Facebook silkuma keessaniin waraabbattu. Amma originaalii viidiyoo isaa ni caqastu. Okay. Oltaalee deebiira. Yeroo kana uffata isaa qayyaratee dhufa amma uffata qayyaratee jechuudha. Silkii cufee deebisee bana. Amma soltaalee deebi'ee gaafa deebi'u silkicha cufee amma deebisee bana. Irra deebi'uun immoo tariitii wantiidhaaf yoo inni sun ta'uu baate jechuudhaaf. Uffata qayyaratee dhufee viidiyoo kaasaa jechuudha. Uffata keessan jijjiirtanii dhuftanii ol utaaltanii gad deebisan. Waan tokko haalli isin rakkisu qabu. Abbaan barbaade uffata tokkoon hojjechuu ni danda'a. Asii fi achi gaggaragalee fakkeenyaaf hamma gara dudduubaa irratti ni argitu viidiyoo isaa. Fuuldurattis dudduubattis gaggaragalee. Heddummeeffachuu dandeessan maaliif booddee itti kuttanii gattanii waan ta'eef. Yeroo uffata keessan baaftanii qayyarattan immoo kaameraan isin arguu hin qabu. Uffanni keessan inni qayyarames kaameraa fuuldura kaa'amuu hin qabu. Amma fakkeenyaaf hin garagalaa agarsiis garanatti. Yoo uffata tokkoon hojjetan akkuma kana ofumaaf gara naannoftan. Ayyee. Amma kaameraa jedhamsuuf uffata qayyarachuu ka'ee dhiisee kaameraa qayyaratee jechuudha. Erga kana amma gaa viidiyoochi raawwirra ga'eera. Dheeressuun gabaabsuun fedhii keessanii hanga kutaa 3-4 yoo gootan hanga 20-15 waan akkanaatu ta'e gaariidha. Okay. Erga kanaas amma gaa kunoo isinitti mul'ata xiyya kana laaltanii fakkeenyaaf quba lamaniinis ta'e akkan itti adeemuun argitanii jechuudha. Gara dudduubaatti akkana gara fuulduraatti akkana achi as deebifna. Erga deebifnee jennee waan tokko waan nama rakkisuu hin qabu. Qubaan akkanaas deebifnee bakka jalqabaa sanarraa asirraa kaanee asitti bakka maqasii kana rukunnee kunoo bakka kanatti isii kana rukunnaa. Citeera bakka lamatti waan akkana sii rukunnee bakka dileetii jettu kan rukunnaa fuuldurritti badeera. Amma yeroo kana akkana qubaan akkana iddoo kana qabnee akkana bunnee yeddee inni lafaa ol utaaluu ka'u sanatti bakka maqas kana rukunna. Ammas bakka lamatti kunnaa achi booda inni ol utaalee gad deebi'uu gahu ammas bicuudhuma siisii bicuutti walakkaa kanatti hafte kanatti ammas asitti bakka lamatti akkana rukunnee bakka lamatti kun. Erga kanaas hammas akkana bunnee hanga inni uffata qayyaratee dhufu ni eegna. Okay. Ammas bakka maqas kana deetti bakka rukunnaa as bakka kanatti akkana rukunnee walakkaa isaa kana akkanatti rukunnee dileet keessaa goona. Ammas akkana bunnee bakka maqas kana rukunnee as dhufna ammas. Hamma sakko kana bunnee hamma ol utaalummaatti
bakka kanatti kunnee as dhufnaa. Achi booda walakkaa kana keessaa ni gubnaa. Ammas akkana dhufnee iddoo inni gad deebi'uu ga'utti bakka kana kunnee bakka lamatti kunnee achi booda akkana fuulduratti sinnaa. Erga sanaas hammas hamma uffata qayaratee dhufu eegnee suutumaan bakka kana kunnee hammas bakka maqas kana kunnee as rukunnaa. Walakkaa kana keessaa kunnee ni baasnaa. Hanga inni gad deebi'u ni ammas tunni gad hin deebiin bichuudhumasii danuu barbaadu. Hanguma kana laa cuusii bakka lamatti kunnaa. Achi booda hammas erga bakka lamatti kunnee akkana ni dhufnaa. Yoo inni fakkeenyaa walakkatti kan timuu mul'achuu dideessin rakkisu ta'e kana qubaan bakka lama qabdanii walitti kana buttan muddatee naannoo argitu. Asitti akkana kunnee bakka kana kunnee bakka lamatti kunnee achi booda akkana dhufnee hanga barbaannu gaa fakkeenyaaf bakka kanaa ol utaalcha lama moo tokko barbaannaa waan jedhu gaa akka inni isinii bareedu ilaaltanii ni kuttu. Bakka lamatti kuttu achi booda akkana sittanii haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan viidiyoo kana hunda isaa kuttanii fixxani. Kuttanii erga akkas kuttanii fixxanii booddee hayyee hamma kutee xumure fixeeraan hunda isaa kutee fixeera. Okay, hamma gaa mee ilaalla. Hin qaba wanti qaba yeroo gadi bu'e inni isa. Akkasitti haala kanaan yoo inni itti hafes bakka hafe ilaaltanii bakka inni wanti ta'e isinii sirreessa jechuudha. Kunoo yoo inni akkana qabu kana fakkeenyaaf amma yeroo ol utaalee gad deebi'u waan hawaatti qabaaru fakkaata. Yeroo isin viidiyootti ilaaltan garuu hin qabu. Yeroo gadi bu'u wanta xiqqaattee yeroo asitti viidiyootti agarsiisu dabarsuu ilaala. Garuu fakkeenyaaf amma viidiyoon isaa inni gadi buufame sakandii 11 kunooti. Amma ilaaltanii kaatanii jechuudha. Okay. Ala gadi bu'e isuma kanatu gadi bu'e akkas ta'a jechuudha. Kunoo asirraa jammaraa. Isii kana walakkaatti ciniinee qabaaru kana isa siin bicattee jedheeti yenna isii tokko raasii tokkotti darbu sakandiin deebisuu dhowwaaraa jechuudha. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa. Nu jajjabeessuun dagatanaa sabiskiraayib laayik godhuudhaan hamilee nutti ta'a jenna. Isin jaallannaa nu jiraadhaa.